Tole nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii warroonni hordoftoonni chaanaalii Alamtuub akkam nagaan keessan fayyaa qabduu lafa jirtanitti lafa bobbaatanitti nagaa qabduu kunooti anillee nagaa kootii baga nagaatti eegamtanii isiniin jedha. Egaa nagaa kootti aansuudhaanii gidduu darbe viidiyoo tokko hojjedheen isinii lakkisee viidiyoo sanarratti karaa tiiktookitiinis kan lakkiseen ture achirraan gatii isaa namoota baay'eetu na gaafatee ture. Akkasuma asiin ergan tokko yoon himee irra gaariidha kanan jedhu dhufan dhufe. Egaa gatii isaa baruu yoo barbaaddanii gatiin isaa gatii bareedaadha. Meeshaa isaa miini isaallee baay'ee mirxii kan ta'e jechaadha. Gatii isaa immoo kan itti isin argachuu dandeessan lakkoofsa bilbilaa gubbaarra jiruun argachuu dandeessu. Gatii isaa baay'ee madaalawaadha jechaadha. Baay'ee mijataadha. Bakka kamiyyuu haa ta'u isinii fe'anii isinii fiduu danda'u jechaadha. Fe'amee isinii dhufa homaa rakkoo iyyuu hin qabu. Isin immoo gatii isaa kan ittiin argattan lakkoofsa immoo buufachuu dandeessu. Akkasuma teelegiraamichaadha lakkoofsa asirra isinii kaa'e teelegiraamidhaanis buufattanii gaafachuu dandeessu. Karaa keessaa jechaadha. Akkasittiin bakka itti isinii fidamu akkaataa itti isinii hojjetamu diizaayinii isaallee filattanii suurri isiniif ergamaa suuraa sana gubbaarratti keessa wayyachaadha. Keessan lakkoofsa gubbaarra isinii maxxansu kana suura isaa akka barbaadetti isinii ergamee kamirratti akka isinii hojjetamu diizaayinii kam akka barbaadan soofaa biiffee wantoota hundumaa kan mana keessaa jechaadha. Diizaayinii barbaadan algaa jechaadha. Akkaataa isin itti barbaadanitti isiniif hojjetama jechaadha. Kanaafuu gatii isaa karaa keessaa yoo dubbatan baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf ani gatii isaa as gubbaarratti algaan inni kun ammanaa inni kun ammana jedhee yeroo isinitti himu irraa isin kan filattanii meetira ammamii akka isinii hojjetamu akkamitti akka isinii hojjetamu kan garaan keessan jaallate jechaadha. Suura isaa isinii erganii kan garaan keessan jaallate isiniif hojjetama. Bakka kam yoo teessan biyya alaa jechaadha. Bakka barbaaddan yoo teessan nama amanamummaadha isinii hojjetee isinii erguu danda'u jechaadha bakka barbaaddanitti. Yookaan immoo bilbila kana maatii keessan illee fudhatanii maatiin keessan dhaqanii isinii ilaaluu danda'u jechaadha. Bakka isaan itti hojjetan Buraayyuu keessadha. Finfinneedha jechaadha. Kanaafiyyuu maatiin keessan illee dhaqanii isin ilaalanii meeshaa sana itti amantu jechaadha. Malee baay'ee mirxii kan hojjetan jechaadha. Waan barbaadan balbalas yaa ta'u karras yaa ta'u waan barbaadan maashinoota barbaadan kan hojjetan jechaadha. Waan mana keessaa hundumaa soofaan isaan hojjetan soofaan mirxiidha jechaadha. Gatii isaanis baay'ee bareedaadha. Gatii dhumti isaanillee baay'ee bareedaadha. Mukti isaan irraa hojjetanis muka mirxii ta'e jechaadha. Kanaafiyyuu isin bakka teessan iyyuu teessan iyyuu lakkoofsa bilbilaatiin argachuu hin dandeessu. Gatii isaa uggaasan walii galtu jechaadha. Kana isiniin jechuu barbaadee warroonni bitachuu barbaadan otoo biyya hin galin bitadhaa. Gaafa biyya galan nama harkaadhuma farankaanii mijatu jechaadha. Garuu otoo biyya hin galin as teessanii gaafa bitattan immoo baay'ee tokko mijataadha. Ji'a tokko ji'a lama ji'a sadii yoo hojjettan mi'a mana keessaa hunda guuttattu. Haal tokko guuttattu. Gaafa biyyatti galan immoo nan hojjisiifadha jechuun xiqqoo hin ulfaata. Farankaan nama harkaa dhumuu danda'a isiniin jedha. Kanaafiyyuu hojjisiifadhaa. Gatii isaa bareedaadha. Gatii isaa akkuma isiniin jedhee lakkoofsa immoo fi teelegiraamii buufachuu dandeessu. Achirraan yoo irra beessa jechaadha. Asirraa achirraan irra beessa jechaadha. Asirraan akkattiin gatii isaa ammana hidhee isinitti himur. Garuu viidiyoo otoon hojjedhee viidiyoodha waraabamee gatii isaa isinitti himirree gaarii ture.
Namammoo hin mijatu anaaf immoo hin mijatu viidiyoo akkasitti waraabee too'ii gatii isaa mana siniin jechuun jechaadha. Kanaafuu keessa wayyaa lakkoofsa bilbilaa isuma kana imoo teelegiraamii irraan buufachuu dandeessu siniin jedha gubbaarratti kana sinii maxxansuudha. Kanaaf waan na dhaggeeffattanii na hordoftaniif hedduu takka galatoomaa yeroo keessanitti itti fayyadamaatii hojjisiifadhaa mi'a babbareedaa kana warroonni immoo das isin jedhee viidiyoon kun laayik sheer godhaa. Dhaloonni hojjisiifachuu danda'an obboloonni keenya hojjisiifachuu danda'an baay'ee isaanii waan jiraniif iyyuu sheer godhaafi hojjisiifatu jedha. Sababa isa lakkoofsi as gubbaa jira waan ta'eef lakkoofsanii hay jennaan hojjisiifatu maatiin dhaqanii nama Finfinnee keessa jiru waan ta'eef dhaqanii tolaaluu danda'u. Amanamummaadhaan isin hojjisiisuu danda'u jechaadha maatiin keessan. Isaanis immoo isin hojjetanii bakka isin barbaaddetti isin geessuu danda'u. Isuma kana isiniin jedha. Kanaaf warroonni jajjabeessaa jirtan dhugaa hedduu takka galatoomaa. Warroonni chaanaalii kiyyaaf aaraa taatanii jirtan illee maatiin haa ta'a isiniin jedha. Kanaafuu itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaada galatoomaa. Kanaaf kana fakkaata miini kana fakkaata. Mi'a barbaadan tokkoffaa warroonni kaargoo ergitan illee baay'een keessan waan kaargoo irraallee waa xiqqoo waan dubbadhu niin qabaa guyyaa biraan dubbadha yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Sittafee waaqayyoo hundumarraa sumaraa wayyaa rakkoo falagaan miidhamuu sarka keettan fayyaa namni kaanuma naaf hin gooneef makaanatti baasee akka keefan jiraadhe Yesuusin turraan hambisee sittafee waaqayyoo hundumarraa sumaraa wayyaa rakkoo falagaan miidhamuu sarka keettan fayyaa.